kabajamtoota hordoftoota maatii yuutuubii keenya ani gurmeessaadha. Sagantaa guyyaa har'aa qabannee isiniif dhufne irratti paawar giizii koompiyuutara keenya irratti fe'uu fi afaan Amaariffaa Maayikiroosoft Word irratti barreessuu dandeenyu waliin ilaalla. Qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Toora yuutuubii keenya Gurmee ICT Tube subscribe godha. Gara sagantaa keenyaatti isin dabarsina. Softweeriin kun faayidaan isaadha kan nu gargaaruuf afaan Amaariffaa koompiyuutara irratti fayyadamuudhaaf kan nu gargaarudha. Innis softweeriin kun seetaappiin isaadha gi'iz 10 jedha yookiin immoo install gi'iz 10 jedha. Kun seetaappii isaati. Seetaappii isaa kana haala salphaatiin feenaa nu hordofaa isiniin jenna. Asirratti jalqaba right click jenneetii yeroo tokko software yookiin immoo seetaappii isaati kuni right click erga jennee booddee run as administrator jenna. Administrator irratti run akka ta'u goona click goona jechuudha. Haala kanaan extract godheetii ba'uu jalqaba. Yeroo kana akkasitti welcome to the Power Giz 2010 setup wizard jedha. Kanaaf paawar giiziin kun afaan Amaariffaa fe'uudhaaf nu gargaarana. As gara gadii kana dhuftanii next kan jedhu ni jira. Asirratti click gootu. Erga click gootanii booddee ready to install jedha. Install gochuudhaaf yookiin immoo fe'uudhaaf qophiidha jedha. Kanaaf as bakka kana dhuftaniitiyyuu install isa jedhu irratti cuqaastu yeroo tokko. Haala kanaan amma inni fe'utti immoo akkaataa kanaan eegdu. Then xumurarratti complete the Power Giz 2010 setup wizard jedha. Click finish button to exit the setup wizard jedha. Erga inni xumuree finish isa jedhu batanii irratti click godhiitii cufeera. Yeroo tokko asirratti finish jennaa jechuudha. Amma softweeriin kun fe'amee jira. Haala kanaan fe'amee jira. Kun desktop irratti yoo ilaaltan gi'iz 10 jedha. Gi'iz 10 jechuun Power Giz 2010 jechuudha. Amma immoo haala kamiin Word irratti immoo ittiin barreessuu dandeenya isa jedhu immoo waliin ilaalla. Softweerii isaa jalqaba haala kanaan fe'attu. Erga feetanii booddee asuma irratti right click jettaniitiyyuu open jettuun asuma irratti. Yeroo tokko open yeroo jettan haala kanaan Power Giziin bana. As task baarii isaarraa gara mirgaatiin qubee afaan Amaaraa i agarsiisa. Iin kun mallattoo paawar giizii agarsiisa waan ta'eef asirraa isee kanarratti yeroo tokko tuqxu jechuudha. Yeroo tokko tuqxu asirraa fakkeenyaaf Word irratti afaan Amaariffaatiin barreessuu barbaanna waan ta'eef haala ittiin barreessuun ilaalaa nu hordofaa isiniin jenna. Asii bakka paawar giizii jettu kana staatasii isee irratti yeroo tokko kilik yeroo goon jijjiiraa foo godhee jira. Ammas foo jechuun phonetic moodiidha. Isa kan ammas yeroo lammaffaadhaaf irratti tuqnee jijjiirra jechuudha. Afaan Amaariffaa isa sirrii akka nuuf ta'uu fi asirraa foon isa kana inni sirriin jechuudha. Isa kanarratti click goone isa lammaffaa foo isa lammaffaarra yoo goonedha kan inni sirriitti Unicode mode isa jedhu jechuudha. Kanaaf haala kanaan isa kanarra yoo ta'e afaan Amaariffaa sirriitti nuuf barreessuu danda'a jechuudha. Mee amma barreessine ilaalla. Asirraa fakkeenyaaf argaa jirtu yoo ta'e haala kanaan afaan Amaariffaa barreessuu dandeenya jechuudha. Ha, hu, hi, ha, he, hi, ho akkaataa kanaan barreessuu ni dandeenya jechuudha. Lu, li, la, le, li, lo akkasitti afaan Amaaraa barreessuu ni dandeenya. Amma immoo kana jalatti gara Ingiliffaatti deebisuudhaaf immoo akkamiin godhasa jedhu uumamuu danda'a waan ta'eef ammas bakkuma task baarii mallattoo paawar giizii kana dhuftaniitiyyuu asuma irratti yeroo tokko ni tuqxu. Amma taarra jira. Taan
typewriter mode dha waan ta'eef ammas gara ET jijjiiruu qabna jechuudha. Irratti yeroo tokko yeroo akkas ta'u kan English mode dha waan ta'eef irra yeroo ta'u immoo afaan Ingiliffaa barreessaa jechuudha. Meemee ni ilaalla ammoo argaa jirtu ta'e amma gara Ingiliffaatti jijjiiramee jira jechuudha. Kanaaf gara Ingiliffaatti jijjiiruu yoo barbaannes akkaataa kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Hordoftoota keenya haala salphaa ta'een akkaataa kanaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Afaan Amaariffaa yeroo baay'ee namoota hedduutu rakkata waan ta'eef akkaataa kanaan salphaatti afaan Amaariffaa barreessuu ni dandeessu isiniin jenna. Kanaaf toora YouTube keenya Gurmee ICT Tube like subscribe gochuun share godhaatii hordoftoota keessaniin gahaa isiniin jenna. Sagantaan keenya har'aa kanuma fakkaata. Galatoomaa isiniin jenna.